Gosoonni Oromoo jaarraa hedduuf lafa qabiyyee isaanii ta'e kaaba Itoophiyaa irraa jiraachaa jiran hedduudha. Isaan keessaa Walloo, Yajjuu, Raayyaa, Jille, Harxummaa, Qorii Fursee fi Dhummuugaan kan eeramuu danda'anidha. Akka afoola manguddoo keenyarraa dhageenyutti asuma turan bara dheeraaf jaarraa yoo xiqqaate jaarraa 5 jaarraa 6 dura iddoo kana turan. Humni addaa gamoo kaabaa kanaatti dhufeeti buqqise asirraa jechuudha. Asirraa buqqisanii yoo deeman jaarraa tokko bira gara bara 90 wayii akkas jedhu bara 100 kan jaan jiru akkan asii buqqa'anii garuma amma Oromiyaa kana turaniiti. Jaarraa tokkoon booda immoo asuma deebi'anii galan bara abbaa galle siin jedhan ammas itti manguddoonni ogaa dubbatanii inni sun yoomi kan deebi'anii galanii naannoo jaarraa 16ffaa or 15ffaa keessa naannoo Ahmad Giraanyi moo maal jedhan namichi mootummaa bara sani kan isaan sitti himan ogaa manguddoota irraa dhageenyu jechuudha. Naannoo san achi deemanii turanii bara 100 booda deebi'anii asumatti deebinee gallee siin jedhu iddoo kanatti jechuudha. Iddoo amma jiraatan kanatti isaan kun egaa warri achuma akkasitti deebi'anii galan jiru warri immoo saniin dura dhufanii asuma qubatan jiru warri immoo ergasii deebi'anii dhufan jiru. Amma fakkeenya Shanan Jillee yoo fudhanne Shanan Jillee jechuun warra Abboo, warra Karrayyuu, warra Qaalluu, Bala'aa fi Liiban jedhamanii beekaman. Amma isaan kana keessaa Liibantichi karaa Hawadiin gale karaa amma Dullachaatiin as karaa Raasaa Samuutiin karaa Karrayyuutiin tana dhufnee siin jedha ogaa dhufan ogaa gala isaanii himan jechuudha. Ogaa geeraraniyyuu galiyyoo Liiban Hawadii galoo jedhanii geeraran jecha geerarsatti illee garagara qaban geerarsa isaaniiti. Amma Shanan Jillee keessaa isaan kun haala kanaan dhufanii jedhu. Warri immoo warra Qaalluu keessaa ammaas warra Qaalluu yoo fudhatte haala mataasaa qaba haalatti dhufanii akka waliigalatti garuu kanaan duraas asuma turanii bara dheeraa dura armaa achi deemanii achi immoo deebi'anii galuudha kan sitti ibsan jechuudha. Jobiye Job Esto ya kotu Jobiye Bulana aramu Walki bandi banna Jobiye Kalki hagarramu job Shanan Jilleeti seera mataaf danda'e kana aadaa ittiin bullu aadaa bultiima keenya aadaa ilma intalaa seera ilma intalaa kan jennu qabna aadaa bultimaa qabna aadaa fuudhaa heerumaa qabna aadaa nyaataa qabna aadaa uwwisaa qabna aadaa hawwisaa qabna aadaa bashannanoota adda addaan qabna seera immoo walitti araarfamnu kan namni ogaa walitti immoo walitti hedduu ilaallee hablee keenya ittiin araarfamnu qabna seera wadaajaa qabna. Seerota jama guutuu nu harkaan bannee afaan keenyaan walitti qindeessinee ammarraa qabna harkaa qabna jechaadha seerota keenya. Gosoonni Oromoo kun wiirtuu amantaa fi siyaasaa bakka tokkotti qabanii fi akka gooree isaaniitti qaban hedduu qabu. Wiirtuu amantaa fi siyaasaa isaanii inni beekamaan tokko Odaa Garaadooti. Akkuma godina kanaatti garuu bakkeen iddoon itti wal gahanii wajjiniin bara baratti wal argantu jira. Inni keessaa Odaa Garaadoo jedhama. Odaa Garaadoo jechaan magaalaa Kamiseetii as magaalaa Qalloo jedhamti. Magaalaa Qalloo sana biratti hamma Raayyaa, hamma Baatii, hamma Garfaa bara baratti dhufanii achitti iddoo sanitti wal argan Oromoonni arma jiran kun jechuudha.
wanna jallate hin sirreeffatu hin mari'atu odaa garaadoo sana jalatti. Akkuma barri as dhufaa deemuun akkuma dhiibbaan irratti guddataa deemuun iddoo iddootti ciccituun dhufee wal arguun sun hafaa dhufe malee gabaabbachaa dhufe. Dhumarratti jiillemaa fi arxummaa jiillee fi dugugguruun akkasuma doojoo deebi'ee asumatti malkaa shanan jiillee kanarratti dhaabbatee inni kun jechuudha. Amma garri sun haalaan hammana hunda aadaa kana wanni jechaan deemu irraa hir'achaa dhufe. Dhiibbaan hammaataa dhufe. Dhiibbaan irratti hammaataa dhufe sun immoo isaan haalumaan irratti hacuuce. Gosoonni Oromoo kunneen tokko tokko sababa sirnoota cunqursiisotaatiin aadaa fi afaan isaanii hedduun baay'ee jalaa badeera. Haa ta'u malee gosoonni Oromoo baay'een kan walloo kibbaa jiraatan dhiibbaa sirnoota nafxanyaan isaanirra gahaa ture hunda damdamachuudhaan aadaaf afaan abbaa isaanii kan Oromoo har'allee itti fayyadamaa kan jiran baay'eedha. Ya babal kana yo wala yo horigat ya babal ka we baljeguma yo wala yo horigat ya babal kana ka balado yo wala yo horigat ya babal makan ulada we yo wala yo horigat ya babal kana ki barado yo wala yo horigat ya babal terigingo ya yo wala yo horigat ya babal malu zial kani yo wala yo horigat ho jama ana wara kana le ko wali taru wale min kai mana da wali galu wale ya magala Oromoonni wallo jiraatan jaarraa hedduuf sirna gadaan of bulchaa akka turan dubbatama. Yeroo booda akkuma dhiibbaan kallattii hundaan itti cimaa dhufeen sirni kun waan jalaa dadhabaa dhufeef odaa garaadootti wal gahanii seera abbaa Oromoo yookaan seera abbaa Oromoo kan jedhamu tumatani. Seerri kun maqaa isaarraa kan hafe baay'een isaa seeruma sirna gadaa keessa jirudha jedhu manguddoonni jillee kan walloo kibbaa jiraatan. Sirni gadaadha jira ture godina kana keessa. Sirni gadaadha maal godhe warri manguddoonni ogaa nutti himani tokkummaan sababaan tokkummaa uummata kanaa maalinni bulchiinsa sirna bulchiinsa isaaniiti soo isa kana balleessuu qabna jedhanii irratti duule jechuudha. Jarri ogaa irratti duulu sirna gadaa kana jalaa balleessan. Sirna gadaa jalaa balleessinaani seera abbaa Oromoo kan jedhu tumatan. Seera abbaa Oromoo kan jedhamee beekamu tumatan odaa garaadoo kana jalatti. Seera abbaa Oromootiin amma kan bulaa jiru uummanni kun. Seera abbaa Oromoo jedhama. Sirna gadaa san dhoksuuf jechuudha. Sirna gadaa san yoo jedhanii mul'isan dhoksanii garuu immoo haala isaas fakkeessanii haaluma sanitti garuu wal bulchan. Seerri abbaa Oromoo jallaa qaba, buuda qaba. Jallaa jechuun maal jechuudha? Buuda jechuun maal? Jallaa jechuun hin barreeffamne malee waanuma barreeffamee taa'e jechuudha. Gamta waraqarratti hin barroofne malee fakkeenyaaf amma namni gurra sirraa mure akka tasaa wal loltee gurra yoo sirraa mure lafaan erbamaa jedhama. Lafa barbaaddee yoo bitamees yoo qabaattes lafa nama kanaa kennuu qabda. Gurri lafaan erbamaa jedhama. Namni ija nama basse biirxee jedhama. Yakka olaanaadha. Saawa 50 kaffala nama saniif. Namni lubbuu baase. Namni lubbuu nama baase gosa abbaa torba lakkaawwateeti laga bahee bara torba ture erga sanii immoo deebi'ee faajjiidhaan abba gaariin araarama. Kun seera abbaa Oromoo keessaa jallaadha. Maaliif gaafa akkana ta'e gaafa akkas ta'e jedhama hin barreeffamne malee sammuu manguddoo keessatti barreeffameera waraqarratti hin barreeffamne malee. Buuda kan jedhamu immoo yakka haaraa har'uma kana uumame waan kanaan dura manguddoonni hin hojjetin keessatti fakkeenyaaf amma yeroo tokko maaltu uumame muciyyoo bara 9 takka akkas dargaggeessi tokko gudeede. Hin dhageenye naannoo kanatti wanti akkanaan raawwatamne manguddoon baatee wal gaafatte waan akkanaa agartanii beektu hin agarre dhageessanii beektu hin dhageenye. Kanaaf maal haa ta'u gamta yakka gurriin dhagahin hojjete namni intala geessuu takka gudeede goromsa tokko kaffala aadaa keessatti sun seera jallaadha. Amma gamta gurriin dhagahin goromsa tokko
Gamta yakka ijjiitiin argin hojjete goromsa tokko. Gamta immoo namni durba geessuu gudeede goromsa tokko kaffalu goromsa tokko haa kaffalu goromaa sadii haa kaffalu walitti jedhanii murteessan booda sanii jallaa ta'e kun. Kanaaf gaa seerri buuda jaama inni kun amma inni kun narraa kun buuda jaama. Marsaa dhufutti yakki wal fakkaatan akkanaa yoo raawwatame immoo jallaa ta'eeraa jechuudha. Gaafa abaluu intalli ilmi abaluu intala abaluu muciyyoo hammanaa akkas godhe waan akkanaatu kaffalame kanaafuu haala saniin haa raawwatu jaamaa dhume jecha kun. Seerri abbaa ormaa akkuma sirna gadaa caasaawwan bulchiisaa hedduu of jalaa qaba. Warra seera tuman warra seera hojiirra oolchan caasaa nageenya uummataa eegsisu faa qaba. Caasaawwan kana keessaa seera abbaa ormaa kan geggeessan yookaan hojiirra akka ooluuf kan hojjetan hojja dheeressa jedhamu. Gareen kun namoota umuriidhaan bubbulan yookaan manguddootadha. Qaama olaanaa dhimma hawaasaa irratti murtee kennudha hojja dheeressi kun. Akka waliigalaatti seera abbaa ormaa kan geggeessan immoo hojja dheeressa jedhaman. Hojja dheereyyii jedhaman manguddoonni dubbii dubbatan waan dabe sirreessan kan seera tuman nama jallate kan qajeelchan abbaa gadaa abbaa duulaa kanallee immoo kan hoogganan hojja dheereyyii jedhamanii beekamoodha. Dubbii dubbatan malkaa murtii murteessan abbootii murtii jechuudha. Abbootii murtii isaan akkanumatti caluma jedhanii kan filamanii miti. Amma manguddoonni malkaa dubbatu miti. Dargaggeessuma dubbii tanaaf dandeettii qabu fedhii qabu akka malkaa kana bu'u godhan manguddoonni jechuudha. Bara tokko ta'uu danda'a bara lamaas ta'uu danda'a isaanuma jala deemee muuxannoo fudhata. Akkasumatti taa'ee abbaan fedhe amma waan ta'anii filatanii muuxannoo fudhatee ilaalu manguddoonni ilaalaniituma yeroo tokko carraa kennaniif. Ofii hojjetaa turanii miti. Nama malkaa kana bu'ee dhaggeeffatu jira akkasumatti dhaggeeffatanii. Fedhii dandeettii hubannoosaa bilchina isaa isa kana wal bira laalanii akka bu'u godhanii malkaa sana bu'eetuma dhaggeeffata waan murteessanii dhaggeeffata waan haalatti murtaa'uun dhaggeeffata waan darbe seenaa immoo hin qabata ergasii mee ati har'a jedhanii carraa laatanii fi haala murtiin itti laatan odumaa odoo jiru makameera jechuudha garee sanatti innis. Aangoo kana qabadhee gadi dhiisuun wanni akkasii hin jiru. Aangoo kan qaba dandeettiin. Gadaa sana dhoskuudhaaf jecha. Dhiisa kana dhiisan seeruma gadaa kana hoggaa seera gadaa jedhanii dubbatan gaa jarri duuluuf deeman irratti. Isa kana dhossuudhaaf jecha jalaa massaniituma amma gadaan bokkuun jira akka sila jedhan bokkuun hin dubbatama garuu maaliin jedhanii maqaasaa garuu hin kaasan. Seerri abbaa ormaa jallaa qaba buuda qaba. Jallaa jechuun maal jechuudha? Buuda jechuun maal? Jallaa jechuun hin barreeffamne malee waanuma barreeffamee taa'e jechuudha. Gamta waraqarratti hin barroofne malee fakkeenyaaf amma namni namni gurra sirraa mure akka tasaa wal loltee gurra yoo sirraa mure lafaan erbamaa jedhama. Lafa barbaaddee yoo bitamees yoo qabaattes lafa nama kanaa kennuu qabda. Gurri lafaan erbamaa jedhama. Namni ija nama basse biirxee jedhama yakka olaanaadha. Saawa 50 kaffala nama saniif. Namni lubbuu baase. Namni lubbuu nama baase gosa abbaa torba lakkaawwateeti laga bahee bara torba ture erga sanii immoo deebi'ee faajjiidhaan abba gaariin araarama. Kun seera abbaa ormaa keessaa jallaadha. Maaliif gaafa akkana ta'e gaafa akkas ta'e jedhama hin barreeffamne malee sammuu manguddoo keessatti barreeffameera waraqarratti hin barreeffamne malee. Buuda kan jedhamu immoo yakka haaraa har'uma kana uumame waan kanaan dura manguddoonni hin hojjetin keessatti fakkeenyaaf amma yeroo tokko maaltu uumame muciyyoo bara 9 takka akkas dargaggeessi tokko gudeede. Hin dhageenye naannoo kanatti wanti akkanaan raawwatamne manguddoon baatee wal gaafatte waan akkanaa agartanii beektu hin agarre dhageessanii beektu hin dhageenye. Kanaaf maal haa ta'u gamta yakka gurriin dhagahin hojjete namni intala geessuu takka gudeede goromsa tokko kaffala aadaa keessatti sun seera jallaadha. Amma gamta gurriin dhagahin goromsa tokko gamta yakka ijjiitiin argin hojjete goromsa tokko. Gamta immoo namni durba geessuu gudeede goromsa tokko kaffalu goromsa tokko haa kaffalu goromaa sadii haa kaffalu walitti jedhanii murteessan booda sanii jallaa ta'e kun. Kanaaf gaa seerri buuda jaama inni kun amma inni kun narraa kun buuda jaama. Marsaa dhufutti yakki wal fakkaatan akkanaa yoo raawwatame immoo jallaa ta'eeraa jechuudha. Gaafa abaluu intalli ilmi abaluu intala abaluu muciyyoo hammanaa akkas godhe waan akkanaatu kaffalame kanaafuu haala saniin haa raawwatu jaamaa dhume jecha kun. Abbaa gaaris sirna abbaa ormaa keessaa kan seera hojiirra oolchudha. Gareen kun hawaasni rakkoo qabu itti mata isaanis dhugaa jiru laalanii murtii kennuufi kan wal lole ni araarsu
kan wal ajjeese gumaa walii baasanii akka araaramanii waliin jiraatan taasisu. Durii namni durii kuni gabareedha. Inqotaa, intisaa, godaansa qaba. In godaana waqtii tokko tokko. Waqtii bonaa gara caffaa godaana. Waqtii gannaa immoo gara gammoojjii gadi godaana. Asirratti amma zabana sanii wanni namni irratti wal lolu marga jedha, madda jedha, bishaantu jira. Bishaan eela kana gaabu eela kanatti wal lola. Ana dabarsee obaasee wal lola. Namni wal ajjeesa. Waggaa wal ajjeese nama ajjeese santu galee gosa isaatima. Ani warra abaluutti wallaalee kunoo manarraa bahaa jedhaan. In baqata maddii mirgaan baqatu gara bitaa baqata. Bishaan takka 2 3 4 5 jennee bishaan 7 faa ba'a. Gosa 7 baqata. Gosi isaadhaa rimaa dhagaa. Yaa 7 bahee taa'a. Araarri immoo abba gaariirra kufamee abba gaara maxariin isaadhaa musbahaadha yoo nammoo miziraata kanatti erga. Warri nama jeessuun waggaa dhufeerra kufe warra du'e sanitti erga. In dhufanii waggaa dhufan kun akkana inni ilmi isaas isaa du'u abbaleessi isaas isaa du'u aantiin hin jiraata aantiin sun waggaa dhufe marabaa jedhaan. Waggaa marabaa jedheen abba gaara abbaa dhiiraa qabaa inni maraa daasiin hin jaarrama alatti. Daasiin hin jaarrama halkan 7 faa halkan 6 faa ammalleen bara darbe kan ammaasitti waan dhiyangadda hojjenne gosa 19 bakka kanatti araarsine mi'eessama afannee teenye gumaa kaffashiifne. Abbagaar 2 abbagaar dhiigaa jedhama abbagaar tolchaa jedhama. Inni tolchaa tolchuma irratti kaa'ata irratti eebbifatta. Inni dhiigaa lubbuu baate gumaa kaffalchiisa lubbuu baate araarsaa dhiiga deebisiisa. Inni kun warra dhiiga araarsuu akkasitti ta'an jechuudha. Isaan kun amma warra araara araarsu jechuudha. Seera ormaa keessaa damee araaraa kan qabatu isaanii jechuudha. Wanni araara fakkaatu isaan laallata. Wanni eebba fakkaatu tolcha fakkaatu isaan laallata. Kun amma warra abbaa caasama abbootii abbaa orma seera abbaa ormaa san keessaa isa tokko jechuudha abbagaar. Kana walloon hunduma tokkotti qaba ture kana. Walloon hundumtuu haaluma kana ture garuu akkuma achi siqaa deemuun harka harcaadhaa dhufe. Akkuma gara kaabaa socho'aa jirtuun harka harcaadhaa dhufe jechuudha. Caasaa bulchiinsa sirna gadaa keessatti namni waraana hoogganu yookaan dhimma nageenya uummataaf itti gaafatamaa ta'e abbaa duulaa akka ta'e barreessitoonni hedduun barreessaniiru. Akka manguddoonni jillee kan walloo kibbaa jiraatan himanitti gaafa sirni nafxanyootaa warra habashaa caasaa sirna gadaa isaanii jalaa laaffisan dhiibbaa fi cunqursaa isaaniirra ga'u qolachuuf jecha caasaa gadaa keessaa tokko kan ta'e kan dhimma lolaa fi nageenya isaanii eegu caalaatti cimsatanii. Kanaan abbootiin duulaa yookiin abbaan dhiiraa akka isaan hoogganu taasisanii. Kanaaf gosti Oromoo jillee fi akkasumas gosoonni Oromoo hedduun kan walloo kibbaa jiraatan aadaa isaanii afaanii fi safuu isaanii badiirraa baraaranii har'aan ga'uu danda'an jedhu. Abbaan dhiiraa bobbaa galarratti ijoolleen rifeensa gurraachaa kan ta'an manduggoonni kan ta'an abbaa amantii kan ta'an seera isaanii hundumaatu kabajee fi ukkulinnatiidha walqixxummaadhaan seera ilmaan intalaa utuu gargar hin baafne utuu tokko hin caalchifne walqixxaan bobbahanii akka galan isaan tikisa. Karaa bobbaanii bobbaasaa akka galan karaa galan galan bakka sodaatamu akka eeggatan of eeggannoo akka godhan akka naamusa immoo sadarkaa namaa eeganii jaarsa sadarkaa eeganii abbaa amantii sadarkaa eeganii dubartoota shamarran sadarkaa isaanii eeganii akka bobbaanii galan. Oggaan wal miidhan immoo bakka wal miidhanitti akka sooddoo araaraman. Abbaan dhiiraa sun kana eegaa bobbaa gala isaanii eegaa seera kabachiisaa seerri isaanii akka jalaan fashalannoonne akka afaan isaanii gurguramne akka seenaa isaanii jalaan banne kana walitti qabee ummatoota barsiisaa. Abbaan dhiiraa kan filamu waggaa 8-8dha. Abbaan dhiiraa kun hoogganaa waraanaati. Dhimma dargaggootaas kan hordofu abbaa dhiiraati. Yoo dargaggoonni dhimma hawaasummaa irratti wal dhaban kan araarsuu fi dhimma isaanii kan ilaaluuf jalqaba abbaa dhiiraati. Yoo dhimmi isaan ilaalan humna isaanii ol ta'e garuu abbaa gaar bira dhaqa. Kan abbaa gaar hin dandeenye yoo ta'e immoo
qaama olaanaa seera abbaa ormaa raawwachiisu kan ta'e hojja dheereyyii bira dhaqa. Abbaan dhiiraa kun dhimma lolaa irrattis dargaggoonni akka hirmaatan ni ajaja. Eshina tola ki guleti ane hina forbole kwatu wano fijalata shamborto seyada. Eshina tonel kanadi tantene ime chewe kerata la ki guleti ya kotuntala walo ebe kato gabayati edone hine doala kati ese fangata be biyanaga hati. Malta ada rajolle. Abo, Abdu, naaka bilbo. Kino, jegna kana kanilla kino tabarra afan sinkabe. Abba of biek tame ni tabakkana ori gal ummata amastu kun ko boy jadi. Sinja da bosna of biek sinja hijra. Bo tabakkan bismillah. Ego kami tu ufaliro. Uftan liro sini. Saya. Aku ufnan kamu. Kasih. Wan untuk ufan liro. Ansi ya kan gue yari buat apa? Saya. Abo je kena thaen. Thai hayat. Hayat thai bo. Ko be rakas. Kos. Hayya me jo le mal tatan. Me ila akana sikbes fotos. Me mal tatani ke jo le. Me hajole wajin korfe wajin tabata. Lafdele to kulfos wajuman tabata. Esin mal tu wali singe me rattini. Abo ya haga kenya. An durbat sirbu tinjira dufe kanna kufusuudhaaf kanna hoofun arge durbata doo sirbu ofiin loluu barbaade. Siin jedhame deebis. Loluun qofa ture. Ani ishiif jedhee halkanii guyyaa hirriba dhaba midhaan nyaatu beekta. Halkanii guyyaa qorran dhagoo aduu dukkanaa ifaaf hin jiru ani ishuma yaada yaani kee ishuma. Inni ishii lafa gadi teessisee ofitti hammatee kana wajjin taphata. Ana kan qaamee jaalalli ishii qaama keenya boojii yeroo sochii godhu. Kanaafuu ruuyin nama isheen kiyya malee keetii miti. Turgaadhaaf amma wanni kun tapha taphii nama waliin lolsiisu garuu yaada keessan gara tapha laf jalichaa gootanii gizeeraata wal lollaa dhiistanii wajjin taphatanii galuu malee kun wal nama lolsiisa mee ilaala ijoollee harkaa kana mee ilaala oolma mee maal jettan meesin wani nuyi jennu inni kunis kooti jechaa jira silaa kunis kiyyuma jechaa jira wani nuyi goonu intalatti hagaafannu warra ergaa lafaa ergine kana wayya intalatti gaafachuu wayya abboo mee ergaa lafaa gaafataame mee gaafadha Agaa jegni kun tole jette intallenis ani jegna jaaladha wal'aan soodhaan gargar na haa baanii jedhe linka tole ayya Bertiro dubilla ini mah tolega wanta kagaban irraa hignera ilaala asan irraa hignera ijoolleen har'aa waa nama namtu
Irraa eegan jira. Haya. Lala wahi wata. Kan abbaa mo'ate. Kophee bas. Bas. Haya. Lakin irraa si qaaru. Si qaaru irraa gara. Abbo. 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 Abbo enggak. Enggak. Haya kota. Arara wanit. Haya bot. Waldugan. Haya waldugan. Alas. Abbaan dhiiraa akka abbaa duulaa sanitti waa'ee waraana laallatuu fi seera dargaggoota seera hamilee kan jedhamu jira. Dargaggoonni kan ittiin bulan. Seera hamilee jechuun dargaggoonni hin fuudhin shamarran hin heerumin qofatu ittiin bula. Isaan haala wal qunnamtii isaanii murteessa. Haala itti wajjin oolan murteessa. Seera hamilee jechuun maal jechuudha? Mooraalumaaf qofa isa jaansana jechuudha. Alatti wajjin taphatu, wajjin bashannanu, wal dhungatu. Sigalemti. Garuu qunnamtii saalaa irraa. Seerri sun immoo sarraa dhufe gaama seera abbaa ormaa sana keessa damee takka jechaan. Seera abbaa ormaa keessa. Abbaan dhiiraa kan filamu uummataanidha. Bakkitti bahanii abbaa dhiiraa filatanis ardaa jilaa malkaa odaa jedhamudha. Ardaan jilaa kun amma aanaa jillee fi dhummuugaa jedhamu keessatti argama. Dur garuu gosoonni Oromoo kaaba Itoophiyaa jiraatan hunduu odaa makoodii fi odaa garaadootti akka sirna kana raawwatantu himama. Waan biraa qunnamtii saalaa raawwachuun garuu dhorkaadha. Seera hamilee keessatti. Seera hamileetu adaba. Waan akkasii hojjenna. Akkamitti filama abbaan dhiiraa kun? Abbaan dhiiraa kun ummatoota gadi baaniiti. Abbaan dhiiraa kun warra dandeettii qabu. Zariidhaan deemuu hin taane kan dandeettii qabu, ilaalcha qabu, jaalala namaa kan qabu, jaalala biyyaa kan qabu, jaalala seenaa kan qabu, ilma eenyuti ilma qalbii qabu, qalba qabeessa ilmaadha. Kan sirriitti dhugaadhaan nama geggeessu kana laalaniiti kan filataman. Iddoo kamitti wal geessaniitu wal filtu? Iddoon kun akka itti qabu malkaa jama, malkaa bu'eeti, malkaa cirrachatti odaa malkaadhaa jana, malkaa bu'eeti, malkarratti wal gaafatee namni tokkollee dura achitti bu'ee wal mari'atee bulchiifni mucaa kanaa maal ture? Geggeessummaan isaadhaa akkam ture? Maal nuu godhaa ture? Hammam irraa amanna, hammam irraa jaalanna kan jiruun gaafataman mishaahoo ta'e ammas lammeessaa akka filatuun godhama hojiin isaadhaa gaarii kan ta'u taate bakka isaadhaa bu'ee eenyuun nuu tahaa ilma eenyuun nu geggeessa kan jedhamu laalamee akkasitti jaarsoonni eebbisanii abbaan amantii eebbisee fi dubartoonni achi bahan eebbisanii fi amaanaa keenya sitti kennine sa'a keenya nama keenya ijoollee keenya sitti kennine nu bobbaasinu gashisi jala bobbaana si jala bobbaanee gallaa kan jiru irra tarakkabaniinis sinirraa taqabbalee hin jira jedhanii marga haamanii itti kennanii marga saniin qabatee galee du'aa irratti godhatanii hamma barashanii geggeessaa nagaa ta'e isaan geggeessa jechaadha. Abbaan dhiiraa caasaawwan dhimma nageenya uummataa waliin tiksu hedduu of jalaa qaba. Naannoodhaa haga gandaa hanga qeetti diriiree jira. Caasaan kunis jal'aaba abbaa dhiiraa jedhamu. Jal'aabni kun gareen tokko kan akka poolisiitti tajaajiludha. Gareen tokko immoo garee basaasaadha. Jal'aabni kun tokko ta'a ganda keessatti ammas hin filatu. Jal'aabaa kan jedhamu. Akka ganaa immoo ganda san keessatti rakkina kan jiran. Badina kan jiran gorsoota kan jiran immoo qe'een akka bittinnaa'ee jiru kana gandatti nama tokko ammas hin filatamu. Inni kun ti'aana kan jiru tokko jal'aaba jama jal'aabichi hin kaa'ama jal'aaba san jalaan immoo ganda keessatti namni tokko hin godhama. Oduu guurtuu jama sandeeti warra oduu namaa fidu dhaamsa namaa geessu jechuudha. Oduu guurtuu jedhamanii jarri kun immoo ganda keessatti miidhasanii ammas nama qalbii qabu. Nama biyyichaaf yaadu ummataaf yaadu. Bubbaa galaa namaatiif yaadu oduu guurtuu jama ganda keessatti ammas hin filataman. Saani waan amma deete ol deema achirraa kaasanii deete hamma jal'aabarraa ka'ee hamma abbaa dhiirichaa hin deema. Abbichi dhiiraa kun eenyuun bobbaasa eenyu gash jaarsolee qabammaas dhimma ofiitiin yookaan immoo mootummaa isaatiin saniin kan geessu. Wanni akkana argamee jira akkam tahuu qabna. Haala kamiin deemama jaarsolee nu ol jirtanii. Jaarsan bobbaana jaarsan galla akkam ta'uu qabna. Jaarsa qajeelcha kennaa fi bakka badiin jiru duulee dhagaa hin waamanii fi jaarsa dubbata inni duula isaa kattashiisee abbaa dhiiratti dhiirota waan ta'e warra rifeensa gurraacha shamarran waxaati kan jiru kanatti qixxi godheen dhiyeessa gaarrii jira gaarrii xafuufama xurumbaadhaan bahama namni tokko oolu jaarsin dura aansee jaarsa dhaqaa gadi baasaa dubbicheen dubbisaa badii kana qabdamoo hin qabdu. Badii sanii waan qaxamoo ta'e waan sangaa qalamoo ta'e sangaarraa qashiisa. Waan adabamoo ta'e hin adaba waan gorfamoo ta'e hin gorsaa jaarsatu geggeessaa jaarsan duratti
aananii aangoo keenya jedhanii kan diigamu hin jiru. Marii jaarsatiin diima abbaan dhiiraa. Dubartoonni hirmaatti kana keessa. Hin hirmaatte akka mirga walqixxummaa qaban mirga ilmaa intalaa seera ilmaa intalaa jee walqixa kan qaban. Kan dhiiraa godhamu ishiin hadhootti isin argatte. Ishiinis waan kanaaf hirmaannaa qabdi. Filannaa kana keessatti jirti. Seerri kabajamu seerri ishiidha tumatumu kan gurbaa tumatumu ishiifis hin tumatama. Seera ukkulinatiidha kan qaban. Namni abbaa dhiiraa ta'u sun umurii isaa hangamitti ta'a? Umriin isaadha 60 gadi hin ta'a bara 20 oli 60 gadi iddoo kana ta'a. Basal kan jedhu qaba. Kan ilaashi isaadha bishaataa ta'e qabu garuu 60 gadi bara 20 oli iddoo kana kan jiru mucaan nagaa tokko ilaashi kan qabu mucaan qophee qalbii qabu waan itti himan mataa isaatti qabatu kan inni irraanfanne mucaa akkanaa ta'uu qaba hamma gaditti ijoollee nagaa ijoollee bishaatu ta'uu qaba. Gosti Oromoo kaaba Itoophiyaa jiraatan hedduun isaanii waggoota hedduuf sirnoota nafxanyaatiin haala kanaan falmaa turaniiru. Kanaanis nafxanyoota caalanii hundi isaanii aadaa fi afaan isaanii badiirraa guutummaa guututti baraarrachuu baatanis hedduun isaanii milkaa'anii aadaaf eenyummaa isaanii har'aan gahaniiru. Uummata sabboonummaa isaa qabatee sirnoota cunqursoota darban keessatti eenyummaa isaa eeggatee sadarkaa ammarra jirurra gaheedha. Akkuma beekamu seenaa uummata Oromoo keessatti cunqursaan sirnoota darban keessatti yeroo baay'ee yeroo haasawamuu fi dubbatamu seenaa bara dhibbaati kan haasawamu. Uummata Oromoo Wallootiif garuu sanii miti. Seenaan cunqursaa kan ture jaarraa tokko ol sirnoota duraan nafxanyummaa keessatti uummata rakkisaa turaniin duratti kan haala adda addaatiin miidhaan sabummaa isarratti amantaa isarratti gahuudhaaf yaaliin irratti godhamaa turedha. Akkuma beekamuu fi akkuma agartan godinni amma jiru kun Oromoo Walloo keessaa iddoo muraasa fi kan baay'een rakkoo keessa galee agarsiisaaf kan ta'u yookiin ammoo uummata hacuuccaa jiran osoo hin jilbiiffatin ofirraa qolachuudhaan amma aanaa 7 keessatti gara uummata 700 kan ta'u kan akka hambaa ta'ee hafeedha malee seenaa uummata Oromoo keessatti uummanni Walloo kana qofaa kan turre hin beekama. Uummatumti kun jedduu kanatti eenyummaa isaa eeggatee cunqursaa sirnoota darbanii keessatti hacuucee eenyummaa isaa qabatee sadarkaa amma irra jirurra jiraattumti isaatu sabboonummaa isaatiin uummata daawwatamuu uummata hawwata turizimii ta'ee ofii isaati afaan isaa gochaalee aadaa isaa isaan kana sirriitti qabatee sadarkaa amma irra jirurra gaheedha. Kanaaf uummata sabboonaa jennee fakkeenyummaadhaan kaa'uu dandeenyu akka ta'e carraa kanaan ibsuudhaafi. Bara ammaa kana gosoonni Oromoo Walloo kibbaa jiraatan hedduun isaanii afaan abbaa isaaniitiin tajaajila siyaasaa fi dinagdee argachaa jiru. Aadaa fi seenaa isaaniis kan dur caala dagaagfachaa jiru. Garuu tumsi cimaan aadaa seenaa fi afaan isaanii akka dagaagfataniif taasifamuufi qaba. Hawaasni kun waggaa hedduuf carraa barnootaa dhabee tureera. Kanaaf kan ammaa caala barnoota uummata kanaan gahuun murteessaadha. Har'as yoo ta'e gosoonni Oromoo kaaba Itoophiyaa jiraatan muraasni aadaaf eenyummaa isaanii kunuunfachaa kan jiran hedduun jiraatanis baay'een isaanii garuu of dagatanii jiru. Warra of dagatan kana deebisanii ijaaruun immoo hojii guddaa Oromoon hundarraa eegamudha. Ummatichi garuu eenyummaa isaa hacuuccatee
diinni karaa adda addaatiin olii gadi bittinneessuudhaaf yoo yaalu tokko ta'ee sabboonummaa isaa hacuuccatee qabatee sadarkaa sirna kanaan gahee jira. Sirni kun ammoo bakka gaheerraa kaasee sadarkaa hammayyummaadhaan barumsaan haala adda addaatiin ogbaruudhaan dargaggoon naannoo kanaa aadaa isaanii akka mul'isan akka agarsiisan gochuu keessatti wanti baay'een hojjetamaatti kan jiru aadaawwan yookiin ammoo gochawwan kunuunfamuu qaban jiru. Fakkeenya sila kanin kaasaa ture eebbi bokkuu iddoo hunda hin jiru. Duraan yeroo eegalamu yookiin ammoo durarraa yeroo seenaa qo'annu bakka hundatti haala san kan deemudha. Amma aanaa tokko irratti qofa hafaati kan jiru. Aanaa Jillee irratti. Inni kun bakka hundatti haala kamiin dagaaguu qaba. Kan qabatamee deemu jechuudha. Aartiidhaan wanti duraan turan haala adda addaatiin kan duubatti deebi'aa jiran aartiidhaan akkamitti guddachuu qaba kan jedhu qaamni hundi irratti wal gargaaruu qaba. Namni Oromoo ta'e jechuudha. Itoophiyaa keessa jiraatu biyya alaa jiraatu. Wanta asitti hafuu danda'anii fi gaarii kan turan kan duubatti deebi'aa jiran sirriitti kan deebisuu qabnu akka deebi'u kan goonu akka jiru itti yaadamee hojjetamuu qaba. Wanni hin jedhu aadaan uummata Oromoo Walloo kana keessumattuu immoo godina keenyaa kun godina addaa Kamiseedha. Waan bal'aa of keessaa qaba. Sirna bal'aa of keessaa qaba. Muuxannoo gaarii kan ta'uu danda'u. Uummata Oromoo naannoo biraatiif illee waan addaa kan ta'uu danda'u. Guddisa ijoollee irratti yoo hojjette amma isa biraatti dhiisitti kitaaba tokko ba'a. Guddisa ijoollee jechi koo ijoolleen amma daa'ima ogaa guddifnuuni bara torba keenyan waan hundumaa barattee dhufti ijoolleen daa'imni. Irra guddeessa sirna lolaa baratti daa'imni keenya. Mana barumsaatti hawaasa naannooti immoo saayinsii naannoo kan jedhamee amma baratamu asumatti baratte waan barreessitu barreessine afaanumaan naannawa haala naannawa ishii itti barattutu jira. Toontaayii jedhama galgala hin barsiisan jechuudha. Toontaayii yookiin ta'uu ta'i jedhama. Sirni sun karrayyuu buunee yeroo gaafannu karrayyuu keessas jira nu biraas jira. Galgala haala naannawa ishii itti barattu haala sirna lolaa itti baratan daa'imni kun jechuudha. Haala eeboo itti darbatan jalqabarraa kaasan ijoolleen daa'imni kun. Haalli isaan itti guddatantu jira. Ijoolleen daa'imni ameessa qabdi, aannan dhugaa guddatti, kophaatti ameessa mataa ofii qabaatti. Haalli waliigala aadaa uummata kanaa yoo laalte haala baay'ee ajaa'ibsiisadha jechuudha. Jalqabumarraa kaasanii hamma xumuraatti herreega hin baratan. Ijoolleen mana barumsaa haala afoolatiin kan baratan manuma ta'anii galgala jechuudha. Lolchiisaa ta'ee namni tokko taa'ee haala lolchiisaan itti lolchiisu amma sirna mataasaa waan qabuuf egaa hojiidhaan kan agarsiifamu yeroo qabaatan yeroo biraa deebitanii sagantaadhaan akka hojjetan gamanuma isin yaaddachiisuun barbaada. Isa kana qabattanii irra guddeessa odoo namni hojjetu saboonni Oromoodhaa naannoo biraatis jirtan dandeettis amma yeroo tokko hojjechuudhaaf yaallee ogummaadhaniis haa ta'u dinagdeedhaniis haa ta'u iddoo tokkotti iddoon dhaabbatutti jiru jira. Kitaaba tokko maxxansuudhaaf seenaa kanaan wal qabatee akka beekamu gochuudhaaf carraaqqii eegallee jira. Dhaloonni asii jechuudha. Garuu immoo dinagdeedhaan ogummaadhaanis iddoon itti nu dadhabutti jiru jira. Maarree maaloo manni Oromoodhaa naannoo biraa jirtan qorbobboo sabni gara sabaa jennaan qorbobboo mooratti kaatee akkuma jedhan sana akkasumas isinis gara bakka jiru namni dhufee seenaa kana qoratee akkam ture akkamitti uummanni kun arraba ilkaan jedduu ta'ee iddoo kanatti aadaa isaatii fi saba aadaa isaa afaan isaa qabatee hamma kana turuu danda'e isa jedhullee beekuu waan tokko jechuudha. Amma akkanumatti turameera malee akkamitti turame haala kamiin iddoo kanatti amma nuyi afaan Oromoo aadaa Oromootiin ala waan biraa beekuu kan dandeenye amma sirna ammaa kana keessatti. Saniin dura aadaan keenya hin booronne hin tuttuqamne hin bocamne akkuma jirutti of qabanneetuma ta'a turre jecha of qoqqobne maaliifin warri jiran sun egaa mootummaan yeroo sana bushaa tures nu biran ga'u humnumaan ofirraa ittiseetuma jiraata uummanni kun jechuudha. So isa kana sirriitti maal inni muuxannoo ta'uu danda'a isa darbe beektu malee isa har'aa hin sirreeffattu. Isa har'aa sirreeffattu malee immoo isa borootti jiraachuu hin dandeessu. Isa kana maal inni isa jedhu
isinis amma dandeessan akka nama miidiyaa tokkootti isa kana akka ergaa nu dabarsitaniin barbaada galatooma.